dhiifamtoota dadhabne xalagaa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan nu nyaatame maqaan nu bade gatartee jirti. Keessattuu ijoolleen teenya isiniin jedhu kan dhiiraaf ba'u isin, kan natti ulfeesse na ari'ee jedhu isin, kan lammii biraa waliin deemu isin. Yaa akii maatiin kee bar maasaa ofii kontiraata kennee qotii ofii gurguratee waan qabu gurguratee kan itti liqeeffatee biyya ormaatitti kas ergeef of jijjiirte akka ilma namaatitti nama taate haa galtuufi. Bar sihii wasakata namaatiin kee maasii yoona dalagataa jirti siisee haa. Sihii wasaka maqaan nu nyaatee miidiyaa irratti nuti dhiiru tana abbaan intalli tiyya dalagarra jirti yaa. Ati asitti dhiiraaf as iyyita. Umriin keessirraa deeme umriin qabdu mallaqa hin qabdu. Kan jirtu biyya ormaati ijaazaan baatu dalagaa seentoo torbee takka hin dalage. Yaa akki maal jechuu keessan kun? Yaa akki bar sababa keessanuu jechuudha. Nama nagahaatu jibbaa jirra yaa akhi. Obboleettii marti badduu miti gaariin hin jirtiimi. Gaarii masanuu jibbaa jirra. Jaartii gaarii jibbaa jira ka waliin jijjiirama jedhee biyya taa'ee as ergate ilmi namaa hunduu akkasuma itti fakkaatti yoo miidiyaa irratti as baatanii akkana mudattan. Yaa akki uummata sakkaaramii kan akkam goonesa kan shiishaa dhugu isin, kan biiraa adda addaa dhugu isin, kan lammii biraa waliin deemu isin. Yaa akki isin yaa mi'a namni bar waan badii tokko waan taane tokko duraan dhoysatti dalagan dhoyfatananii minaa jedhu. Miidiyaa irratti ulbaatee hiitaa yaa akki mutalaq jaarsa qabda ilma qabda namitti nama asli jettu tunfaa. Saalfattu umrii kanaan. Ati biyaasa nama umrii waggaa 38 37 yookaan nama 40 guutuu danda'u waggaa 3 bichaa qabda chaansii. Tanaan booda inni sirraa dhaabate. Kan qabsaa'aa of godhu isin. Ani waboof jette takkaan birsi kennaaf hin jetta waa'ee siyaasa tumbe dhalatuu keetu waan dhalatteef hin beeku. Jarana. Waa'ee sabaa dubbatuun dura sammuu keetti bakka akka jirtu eessa akka jirtu of yaadadhu yaa akhi. Dhiirri tokko illee hin jirti raatu. Kayoo dubartiin mana banattee nama arrabsitu itti muddii goota kenna. Kana kaa'atu jira jedha. Ka isin hoo ganda arrabsitu gootittiitiin. Dayyuusedha bar dhiira dayyuusedha. Dhiirri dayyuuse osoo ta'e dubartiin takka jechuun waa biratti balleessite ara gandaan arrabsini gandi kun akka arrabsamuu qabu jedhee inni irraa deebisa. Ijoolleen tokko waa balleessite waan akkanaa kun sirrii miti jedhaan. Dayyuuseen jala teettee itti muddii baluutti guutte. Ani jechuun akka kiyyatti namni kamiyyuu ganda tokko ganda kiyyarraa ta'ee ganda biraa arrabse ana bakka bu'u ganda biraa irraa yoo ganda kiyya arrabses namni sun akka dhuunfaa isaatiitti dayyuusummaa wallaalummaa isaatii malee nam tokko bakka bu'uu hin danda'u. Lafarratti jiru wanni jiru akkanaa miti. Sooshaal miidiyaadha malee. Keessattuu ijoollee muxallaq akkana gadhiifamtuu bakka maraa garatti guuttattee iyyitutanii malee manni nagaa waliin jira. Hammeenya waliin qabu. Walululleen hoo jiraate namni kamuu ganda xiqqishoolee bakka irraa qabatte gosa xiqqishoolee wal dhabaan jiru wal ajjeesee namni gumaa irraa qabalataan jiru akkasitti waliin jiran araarama. Namni garuu qiimii diinummaa ofiin qabu. Dhamaatuun takka immoo hin jirti jechuudha. Akka qabsaa of gootee asirrattis baatee qabsoodha. Bakka qabsaan isii malee hin jiru beekaa isii malee hin jiru. Diinni akkana nu godhe diinni Oromoodha jedhan. Diinni Oromoo miti bar. Kottaa mari'annaa diinatu nutti tole. Ka Oromoon diina siin ta'e eenyutu fira siin ta'a yaa akhi. Sablammii biraati waliin taatu Oromoo wal arrabsitu wal loluu nu dura jira jaarsummaan araaraam taami diina akkamii jettan diinaa miti namni siin wal lole sun obboleessa keetu siin wal lole kanaaf diina jettee farrijjee kottan mari'annaa warri ganda akkanaa warra akkana. Ittiin nyaatan malee sammuu ittiin yaaddan hin qabdan. Ana beekaa jettan ofii. Nama tokko xiqqeessuu barbaadan barumsa hin qaban ati ka barumsa qabdu waan akkana akkamiin dubbattan wanni akkanaa sirraa eegama bifaa fi fooloo malee hin qabdan. Sammuun keessan zeeroodhaan isin argeera namoota hedduu jechuudha. Haasofni keessan akka bifa keessaniitii fi akka fooloo keessanii jiru. Fooloo fi laahii keenuma takka namaan godhoodha. Isin irratti isin taasifamu jechuudha. Namoota hedduu kalee wayii liibii wayii argee ture. Bakka haasofni nama tokko nama ajaa'ibsiisa waamichi sunillee nama ajaa'ibsiisa. Yaamicha namni fiizikaalii akkasii qabu namni beeka ofiin jedhu namni barumsa qabaa akkana barsiisaa namni akkana qabaa maal jedhu sun waan akkasii hin dubbatu.
osoo ijoolleen dogongortee wanni kun sirrii miti waan kanarraa dhaabbadha namaan jedha. Garuu isin deebitanii akka ijoollee shamarranii asirraa waccu ijoollee akkasitti waccanii yaa akki bakka keessan beekaa of beekaa.